Gaarii qabxii teennatti taannaa jechuudha. Ilmaan Oromoodhaan Itoophiyaan hadhas diinota keenya rifachiistee fira keenya gammachiistee jirti. Aga muummichi ministeeraa dhufee waa hedduu jijjiirame. Wanni jijjiirame maali? Addunyaa yeroo ammatti wanni dhaabbichuun akkuma duratti isin jedhe BRICS Itoophiyaa biyya ofiiyyuu jilbaan lafarra deemaa jirtu takkatti hin fuudhee biyya waggaa meeqa dura fagaatte warra gartee samii gubbaatti ol godaanna jedhee deemaa jiruu fi teknooloojiin taphataa jiruun adda wanni barcumaa takka irraa dhaabbichuun taahee maaliif jagnummaa inni qabuuf hayyummaa inni qabuuf beekumsa inni qabuuf. Oromoon eenyu akka taate addunyaalleen agartee diinni keenyallee arge jechuudha. Ijoolleen akka Yuusuf jettanii kunneen warri gartee Oromoon ilma torba qabdi. Ilma torba keessaa ka Oromoo yaadu ilma tokko qofa. Ka akkama Yuusuf jettanii kun ka kalbi jedhee saree inni saree namaan deemu kun laala gara gubata yeroo waa'ee Oromoodhaa jagna Oromoo biyyi tun jijjiiramtee wanti akkasii dhufe jedhan hin danda'an. Maaliif bakka irraa dhufan beekan. Akaakoon isaa yookaan inni yookaan abbaan bakka irraa dhufe beekan. Oromoon ilma torba qabdi Oromoo. Ilma gudeedaa qofatu biyya tanaaf yaada. Warri barcumaan dhaabbichuu marsee hadhaa halkanii guyyaa nama kana dalaguu dhoorke. BRICS miti dhaabbichuun silaa hadhaa asin jiru. BRICS osoo hin taane asin jiru. Itoophiyaallee asin jirtu hadha. Garuu ilmaan jahan Oromoon uf jala guurtee jettu socho'uu dhoorge nama kana. Nu sakaaltee halkanii guyyaa ilmaan Oromoo irratti dalagdee as kenne jechuudha. Ilma haadaa qabdi, ilma mixii qabdi, ilma karaa qabdi, ilma boojuu qabdi. Oromoon jechuudha. Warruma isa ajjeessu dhufee fuutee manatti nutti hin galtee diina wal qoratee wal ijaaree keessaayyuu kaafaa shaneen ilmaan isaan hangoo gubbaa kaayan ka isaan nurratti ijaaranii akka nurratti duulan hacaaluu ka ajjeesaniin ka irratti dalagan yookaan ilma haadaati yookaan ilma mixiiti yookaan ilma karaati yookaan ilma boojuuti. Guddifannaa kanaan waa hedduu taane. Oromoon bakkuma argitee fuutee gartee diqaalaan nutti galtee rakkannee oofna uffolchallee jecha kanaaf namoota hedduu hayyoonni caqasanii uffolchan dhugaa jirtuun dubbanna jechuun itti himne. Jijjabdu kanaaf shari'a islaamaa keessatti diqaalaan dhoorkaa ta'e. Shari'a islaamaa keessatti diqaalaan dhoorkaa. Bakka hundaa fuutee dubartiin nutti hin galte karaa gubbaa guuranii nutti hin galan diqaalaan naman saalfatu siif hin yaadu waa balleessu malee okkotee itti nyaatetti deebi'ee aagaa jechuudha. Qorii keessaa nyaatetti deebi'ee hamtuu dalaga. Kana nu dhibee jechuudha. Adaba hin qabdu. Kanaaf dhaabbichuun riifoormii biyyattii kana irratti yookaan ammoo jijjiirama dhufe kana irratti dalage keessatti wareegama biyyattiin turuuf duratti namni diina qabaa biyyi kamuu rakkoon dhufa. Rakkoon akka dhufu yoo gaafa dhufe wareegama namaa xiqqeessuudhaaf namni kun wareegama guddaa ofii kafalee jechuudha. Teknooloojiidhaan Itoophiyaa jalqaba saatalaayitii biyya tanaa darbate. Saatalaayitii waa'ee qilleensaa irratti daladdu qonnaadha jedhan uummanni keenya alhamdulillah rabbi haa nyaachisuu bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa hadha gartee gammadee eeggachaa jiru misa hadha baran akkana misee dacheen rabbi alhamdulillah rabbil alamin misa rabbiin keenya kana geessee haa nyaachisuu ka uummanni keenya aga dhagaa jirrutti aga biyya kan dhufne dhagaa jirru maatii keenya irraallee naannoo hundarraa uummanni gartee alaayyuu galfannaa jechuun midhaanadha. Kun maaliin dhufe mootummaa kana adila rabbiin gaafa isin gartanii namni mootummaan biyya sanii adila ta'e misatu midhaantu akka gaarii loon toora qanan dhufa. Alisuyyuu shari'a islaamaa rakkoo duuba bal'inna jira jedhan. Biyya Itoophiyaa kun hedduu cinqamte hedduu rakkatte. Lafatti dhiphisanii namni baanee gallaa lolli dhufee asiin baanee u'uu dhabamne akkas taanee jedha. Itoophiyaan seenaa isii keessatti lolli gabaabaan Itoophiyaan loltee haga muummichi ministeera gara taayitaa dhufan jechuudha. Itoophiyaan mootummaan dabre guutuun mootummaa lolaati. Miliiniq akka aangoo qabate osoo loluu qabri gale. Haile Sillaaseen akka lolu qabri gale. Mangistuu Hayilemaariyaam akka lolu qabri gale. Mallas Zeenaawii akka lolu qabri gale. Guyyaa takka Itoophiyaa osoo abiddiin dhaabbatin hundi isii qabri galte jechuudha. Dhaabbichuun lola irraa gadi namni lola xiqqaa lole Mangistuu Hayilemaariyaam waggaa 17. Mallas Zeenaawii waggaa 27 lole. Rasaas takkaataa itti dhabamaa turte. Ogaadeenitti dhukaasaa turte. Addi bilisummaa Oromootti dhukaasaa turte. Gimboo Sabaatiitti dhukaasaa turte. Beenishaangulitti dhukaasaa turte. Garuu sun hin himamu jechuudha. Maaliif? Ilmaan jahan maqaa Oromoo himattee dhuftee fi tasabaasaba namoota diqaalota bakka hundaan naqatee Mallas Zeenaawiidha. Waan hundaa ukkaamsee akkasii kaan ajjeesaa kaan kolaasaa manni hidhaadhaa Itoophiyaa keessatti jechuudha. Seenaa keessatti warri beektan agartanii gaazexeessoonni hin hafne yeroon ilmi Itoophiyaa keessaa seenaa Itoophiyaatti Oromoon yoo xiqqaatte. Milisoota hadha Oromoon qofti 50,000 jira. Bara Mallas baqate kun. Isteeta guutuu keessa isteeta irraa gadii nama 500 jira. Isteeta 50 Ameerikaa keessa. Awurooppaa maal kanneen dhiise. Zabana Mallas baqate namni keenya. Ka kola'e
kaarki cite, dhiirti gudeedamte, qabeenyi saamame, manni haayimu. Yeroon jiraa ilmaan Oromoo hayyoota Oromoo nu dhabne bara Mallas. Garuu diqaalaan ganda keenya keessaa yaa'ee fi galtuun gandan nu galte barri akka bara Dr. Abiy Ahmad Aliititti Oromoo rakkoo dabarsitee hin jiru siin jedha. Oromoo mootummaa dabran keessatti Mangistuu Hayilmaaramii naan Qayi Shibbir jedhee hayyoota Oromoo guutuu si dhabamsiise. Mallas Zeenaawiidhaa akka dhufeen ilma Oromoo rasaasan jala galche. Diqaalaa bakka hunda ramadee ganda keenya hunda keessatti jechuudha. Ilma Oromoo qulqulluu mataa keessa dha'ee baqataa ta'e namni keenya gandaa yaa'e jechuudha. Nuti ijoollummaatti umri keenya daa'imatti ganna 14tti akka anaaf aabbichuullee fakkeenya isin kaasa. Waggaa 14 qawwee fuudhe bara Mallas Zeenaawiiti jechuudha. Seenaa nu agarre keessatti yeroon ijoolleen daa'imman qawwee fuudhe bara Mallas Zeenaawiiti. Roorroo hamtuu. Siyaasaa badduudhaa yeroo uummanni Itoophiyaadhaa gabrummaa baratameen bara qaroomaatiin gabrummaa namni afaan hin beekne yeroon uummanni Itoophiyaa gabruu Mallas Zeenaawiiti. Naannoo ijaare jedhee kaadiree ilmaan diqaalaa filee bakka hunda guuree naannoo Amaaraa ilmaan Amaaraa kan ta'een diqaalaa Amaaraa keessaatiin naannoo Oromoo diqaalaa Oromiyaa keessaatiin naannoo kibbaa hunda akkasi guuree bakka naqee namni hundinuu mirga Mallas Zeenaawii nuu fide jedhee akkasitti raffisee hayyoota Oromoo ijoolleen Oromoo barattee yuunivarsiitii yeroo isiin geette haa isiin ifaajjuu eeganii achi keessatti abaa'oo deeggarta jedhanii kaan hidhanii kaan kolaasanii kaan gudeedanii kaan qeessarraa guuranii manni hidhaa bineensi yeroon bineensi ilma Oromoo ilmaan sabaa sablammootaa nyaate bara Mallas Zeenaawiiti. Yeroon bineensa waliin jawwee waliin Oromoon hidhamte. Yeroon jaarsaa jaartii wal qeeqan. Yeroo ilmi abbaa qeeqe abbaan ilma qeeqe soddaatii wal qeeqxe coophoo buufadhaa jedhanii. Yeroon salphinni ilmi Oromoo wal salphisee safuun Oromoo keessaa cabxe bara Mallas Zeenaawiiti jechuudha. Garuu diqaalonni ganda keenyaa yaateef galtuun ganda keenyaa bara aabbichuudhaa Oromoon salphattee jedhani. Maal jechuu barbaade kan isin dhufeem. Lolli guddaan aabbichuun lolee waggaa 2 TPLF waliin. Waraana 49 qabatee waraana 200 foyilu jechuudha. Ka addunyaan gargaartu. Addunyaan guutuun ka gargaartu. Ka Oromoon guutuun gargaartu. Eenyu TPLF. Ka nafxanyoonni guutuun gargaartu. Oromoon harka 99.9 TPLF gargaarte jechuudha. Diinagdee baankii keessaa guurtee abbootiin qabeenyaa mallaqa baankii keessaa guurtee jaarsaa jaartiin ilmaan Oromoon akka isiin salphattee cabxee harka nafxanyaa harka TPLF kuftutti waan akkatti Oromoo diqaalaan Oromoo keessaa galtuun Oromoo keessaa yartuun Oromoo keessaa itti milikiin jala cabsitee jilbiiffachiistee fi Hayila Sillaasee dargii jala wayyaanee jalatti ija keenyaan Rabbi nu garsiise jechuudha. Oromoo tiyya yaa saba koo lammii tiyya yaa saba koo nama waa hubattu yaa aanaa koo divide and rule ittiin faranjiin qoodii bulchi qoodanii bulchuu mataa waliin dhaanii bulchuu wal shakkisiisanii bulchuu Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo tooftaa haarawaa gabroonfataan haaroof ganda keenya keessaa ka'e ol bahee Jawaar Mahaammadiin musliima qabani. Ilmaan Arseetiif nama musliimaa mukatti hidhani. Jawaar Mahaammadiin ummata musliimaatiif musliima waliigalaa fi ilmaan Arsee mukatti hidhani. Akka isiin hiree argatteetti hin fayyadamne mootummaa isii ilma isii jalan deemne haqa argatte tana akka hin gonfanne akka waliin diina ofirraa alatti hin galchine diina caphe mataa dhooftee akka achitti hin hambifne isaan nurra dalaganii jechuudha. Nafxanyoota maqaa Oromoo himattee deemtuun Oromoo kiristaanaatiif naannolee hedduu
sakaalanii nafxanyaan Amaaraatiif nafxanyaan Oromoodha. Ilmaan Oromoo akka wal shakkan dura wal shakkisiisanii Oromoon waggaa 6 kana seenaa fokkataa Oromoo irraa hin baane. Seenaa fokkataa waan diinni keenya kalee nuun jedhu ragaa nuuf baate galtuuf gantuun ganda keessa jirtu jechuudha. Oromoon biyyan bulchitu, waliin galtu, nama barate hin qabdu, goota hin qabdu, ufiyyuu wal nyaatti, ufiyyuu waliin dhageettu, yoo namni isii taayitaa irra bahe namni dura itti duulu Oromoodha jedhanii kitaaba yoo xiqqaatte 1000 nurra katabanii jiran jechuudha. Namni Itoophiyaa cabse qarallee Oromoodha, hiyyummaaf lolaaf biyya wallaalaa akka godhe Oromoodha jedhanii kitaaba nurra katabaa bayan. Hangoo itti kennaa laalaa jennaan hangoo yoo itti kennan ufii dura 4 kiiloo wal baasu walirra duultii jedhan. Wanni dalagame kana jechuudha. Lammii xixiqqoo asii yaadachiisa raawwasa. Warri kalee muummicha ministeeraatiin dhamaa amaraattuudha diqaala jedhuun hadha eessa jira. Warri kalee mootummaan hin jiru. Itoophiyaa keessa mootummaan 2 jira, tokko kiyyaa tokko Abiy jedhu hadha eessa jira. Fulbaanaan 30 duuba mootummaan hin jiru ka jedhu eessa jira. Eenyu namni jechoota kanneen jedhe. Tigree, Amaaraa, Oromoo, ilma Oromooti. Ka isin Oromoo ittiin jala yaatan. TPLF goota godhanii, jagna godhanii, hayyuu godhanii, beekaa godhanii kan namni dandeenye Oromoo wallaaltuu ifatti. Maqaan himan maali? Oromoon hin barannee, Oromoon waliin gallu waliin dhageenyu, diinagdee hin qabnu waa sadii cufa kaala. Biyya bulchuun dura Oromoon tokko diinagdee qabaachuu qabna. Nama diinagdee qabee barataa barachuu qabna. Nama barateetu biyya bulchaa nu jedhan jechuudha. Akkasiin jiran. Namni barate eenyu jenneen. Tokkoffaan TPLF kaa qawwee harka qabdiif gaafas. Lammaffaan Amaaraa nu jedhan ifatti. Waggaa 6 kana seenaa Itoophiyaa keessa akka osoo lolli illee jiraate jennee. Eegaa amma nafxanyaan naannoo Amaaraa illee wama xashxashoodhaa jirti haa xiqqaattu. Nafxanyaan naannoo Oromoo illee wama xashxashoodhaa jirti haa xiqqaattu. Maaliif kana godhan? Nafxanyaan maaliif lolti? Kaayoo loltuuf qabdi. Maal dhabde? Maal dhabde? Harree farda yaabbattee Oromoo ittiin bittuu dhabde adda. Warra nu ukkaamsee afaan keenya dubbatee qabsaa'aa fakkaateen waliin qotii nu awwaalu. Jeedala agartee hoolaa keessa turtan san gartanii maqaa afaan keenya dubbatan nurra Oromummaa booyan harka muraa harma muraa anoole itti booyan qabsaa'aadha isaan. Yeroo isaan bu'an dhiiga booyan, yeroo nu imimmaan boonu isaan dhiiga booyan. Barsiifatanii ergatan. Faradoosan kaballee jalaa yaafnee 4 kiiloo keessaa yaafne nafxanyaa. Nafxanyaa waa dhabdee iyyiti. Kenna hoo maaliif iyya? Ka qawwee fuudhee hadhanuu dhukaasu ijoollee teenya sobee gandaa yaasee ibidda ganda keenya qabsiise maaliif kana godhe? Fe'aa barate, ba'aa barate, diqaalaa warraati, ergamaa warraati. Kaayoo abbaan isaa irra ture akkatti Oromoo gabroonfatee gabbaa'ee afadhallee halkanii guyyaa nurra dalagaa jira. Akaakoon isaa gaafa miliinikiin baatee nutti hin dhufe. Abbaan isaa Haayila Sillaasee baatee nurraan tursiise. Inni Mallasii Mangistuu Hayilemaariyaam nurratti baatee taa'aa ture jechuudha. Warri hadha maqaa Oromoo himatee bakka hundaa yaa'ee qabsaa ta'ee halkanii guyyaa lafa nu dhiphisu gaafa addi bilisummaa Oromoo dhugaa jiruuf ilmaan Oromoodhaa dhugaa falmatan Mallasii miila dhiqaa turani. Mallas duunaan lafti itti dhiitee dhama'anii gara deebi'an dhamanii maaltu dhufa? Namni isaan ergu garafu. Namni isaan gudeedee ergatu. Irraa duunaan dhama'anii akka ilmoo lukkuutaa lukkuuni haadhoo risaa irraa fuudhee diidatti ba'anii jechuudha. Osoo isaan dhamaan leencicha Oromoodhaa isaan keessaa ol bahe. Kakaayoo qabu Oromoodhaaf dalagaa ture, Oromoof barachaa ture, Oromoof yaadaa ture. Saba kanaaf biyya tana gabrummaa jaraa salphina jaraa baasuudhaaf umrii isaa keessa akka fixe leencichi Abbichuu jedhan ol bahe jechuudha. Gaafa Abbichuun ol bahe namni akka wudala harree jalqaba iyyee warra Mallas diidaggatee biraa du'e jechuudha. Ka inni iskoolarshipii ergateef ka inni as keessatti nurratti ilmaan Oromoo ittiin ficcisiisee ittiin wal nu nyaachisaa ture jechuudha. Hundi siitu hadha yeroo Abbicheen gad dhaabbate argite biyya keessaa baqatte. Ta nafxanyaallee ta Oromoollee. Eessatti Ingiliiz dhattu jala argita, Ameerikaa dhattu jala argita, Afrikaa dhattu jala argita jechuudha. Tabaa'uu dadhabdadhas hunda qabattee taa'aa jirti. Kanaaf wanni kan isin dhaqeen maali?
Dhaabbichuu wanni inni kana godheen anaati gargaarreeti miti. Namni cinaa dhaabbateeti miti. Hattaa namni waliin dhaabbate 50 waliin dhaabbate. Namni dhugaan dhaabbichuu jaalatu. Namni dhugaadhaan dhaabbichuu jaalatu itti amane kaayoo isaa tana. Namni kun jagna Oromooti, ilma Oromooti waa beeka. Nu ceesisa ka jedhe 50 waliin dhaabbate. Guyyaa dhaabbichuu waliin oolee halkan yookaan shanee Oromoo yookaan shanee Amaaraa yookaan ammoo Ijipti bulaa yookaan agartee siyaasii waliin bulaa jechuudha. Kana namuun shakku. Wanni dalagame laafaa miti. Yeroo biraa bal'inaan isin tuqa isin yaadachiisuuf. Kanaaf muummichi ministeeraa wanni ce'ee asiin bahee maali? Tokko haqa dalaguun wanni ilmaan Oromoo irraa barachuu qabdan wanni muummichi ministeeraa asiin bahee maali? Haqa dalaguudhaan. Haqa dalaguun si milkeessiti. Amantii feete qabaadhu abbaa feete ta'e. Haqa daladdaa rabbi si tumsa. Mootummaa kafiluu rabbi namaa miti. Jaldeessi ganda kennaa waan jedhu mootummaa Oromoodhaan hunfillee Oromoon hunfillee siin jedha. Maaliif laal? Uummanni Oromootiin Itoophiyaa ala bulee filate dhaabbichuu. An Finfinnee jira filmaata sanas ta'ee hordofaa ture. Ala bulanii seenaa Itoophiyaa keessatti ni fillaa sa'aatii nuu dabalaa jedhee kan uummanni bahee. Waan sukkaara nan waamee miti bara. Ni filla nama kana jedhee ala bahee filamee si jalqabaa dhaabbichuudha jechuudha. Oromoon maal jetteen jaldeeyyiin teenna? Oromoon sooqiddaan bitamteedhaan. Sabaa sablammootaa fi nafxanyaan horii gaarii itti kenneef ilaal akka Oromoo cabsallaa. Ilmi amma dhaabbichuu arabsammoo Oromoo. Oromoo sukkaara illee hin jenne bara. Sooqidda hiree fi sooqiddaan bitamte Oromoo waa takka hin beektu dhamaatuudha jedhan uummata Oromootiin. Gaafas bara Oromoon filuu haa sooqiddaa illee filamtuu Oromoon irraa gad xiqqeessanii bara. Tigree fi Amaarri maa file jennaan mallaqa gayaa itti kennanii jedhani. Oromoo ammoo sooqiddaan filan sooqidda kennee filan. Ilaal gartee hawaasni jaalan gartee bara. Oromoon jedhanii bara. Warri filan Oromoon. Uummanni Oromoo hordofaa turtaniin ilmaata san gubbaan maal jedhan warri hayyooti Oromoon dhamaatuudha waa takka waan isii ta'ullee isin ta'ullee hin beeknu uummanni Oromoo kun ol oofne gad oofne loon namni gartee waliin rakkachuu dadhabnee qaata barsiisuu ifaanyaa jedhan jechuudha. Wanni nafxanyaan jetteellee sana Oromoon loonii nuun jedhan aramanii gara jabeessa ka waa takka hin beekne ka itti man barsiisanillee hin barannee nuun jette jirre. Adda eenyuun jenna ka Oromoon loonii matu Mahammad Abdalla Baqqalaa Fasaffatu Oromoon loonii sooqiddaan bitamtii jedhan. Okay, akkasuma haa taatu. Filmaata san addunyaallee namni mormillee hin jiru. Shaneef kaafaa'oon gaafa mallas birrii fudhattee akka dhaabni mormitoota mootummaa san waliin jira jedhaniif abaa'uun isinuu baatee jirti danqalaa jirti. Nu sodaatanii gaafas waa takka hin goone. Kaafaa'oon mallasiin bira teettee filmaataa waraqaa darbaa fi turte akka dhaabni mormaadhaa bira jira jedhan. Hadha shaneen Oromootiif shaneen Amaaraa kaafaa'oon waltaanii filmaata keessaa ba'an jechuudha. Maaliif mootummaan kun adda ofii dorgome jechuudhaaf. Dhagaa namni waan barii waa dhagame. Maaliif kas godhan filmaata kana fudhatama dhoorkisuudhaaf wal qabatanii keessaa yaa'an jechuudha. Birrii fudhatanii baran mallee. Birrii filmaataa fudhatanii adda qoodamanii farshoon dhuguu filmaata osoo bar birrii sanuu didanii ba'anii islaani fakkaatti. Mallaqa filmaata saniif ittiin geggeessan miiliyoona agasii fudhattee adda qoodamtee filmaata jalaan geettee filmaata keessa hin jiru jette jechuudha. Maaliif kana keessa deemee isin himaa jiran? Karaa dhufne akka as geenne kana haa bartaniif. Warri sun hadha abbootiin biraa lixxe ijoolleen isaaniitii fi dubartiin isaanii hadha dhaabbichuu jettee jechuun wajjin. Hadha nuliin dhaabbichuu jedhani. Maaliif dubbii gara argan galataan ba'ani. Fira fakkaatanii hadhallee fira fakkaatanii jechuudha. Oromoo fakkaatanii hadhallee nuliin Oromummaa himachaa jiran. Garuu gingilchaan isaan gingilchaa jira. Kanaaf muummichi ministeera wanni sadarkaa kana ga'ee lola kanas gabaabsee lola akka mootummaa seenaa Itoophiyaa keessatti Mangistuu Lamaan waggaa 17 lolee irraa gadi isa lolee jechuudha. Osoo lolli xeenni illee Zimbaabbee galee achi gartee rifuujii ta'ee taa'aa jira. Dhaabbichuun hadha sadarkaa bireeks biyya guddatte wajjin dhaqee bookkisaa jira hadhallee.